masjiidni mana rabbiiti. Masjiidni bakka musliimoonni jama'aan keessatti walitti qabamanii rabbii isaaniitiif itti sujuudani. Masjiidni bakka qalbiin muslimtoota hedduu itti tasgabbooftuudha. Walumaa galatti masjiidni mana musliimoonni hedduun akkaan jaalatanidha. Masjiidota dachii tanarra jiran keessaa masjiidonni gurguddoon sadii islaamummaa keessatti sadarkaa olaanoo qabu. Isaanis masjiid al-haraam kan magaalaa Makkaa keessatti argamu, masjiid al-Nabawi kan magaalaa Madiinaa keessatti argamu, akkasumas masjiid al-Aqsaa kan magaalaa al-Quds keessatti argamudha. Masjiid al-Haraam qiblaa itti garagallee salaannu waan ta'eef namuu waa'ee isaa sirriitti beeka. Masjiid al-Nabawiinis masjiida nabii keenyaaf jalqaba magaalaa Madiinaa keessatti ijaarame, akkasumas bakka bulchiinsi islaamummaa jalqabattee eegalame waan ta'eef waa'ee masjiida kanaatis hedduun keenya ni beeyna. Masjiid al-Aqsaa hoo? Masjiid al-Aqsaan masjiidota gurguddoo amma dubbanne lameenitti aanee masjiida sadarkaa guddaa qabudha. Seenaa islaamaa keessatti masjiida seenaalee gurguddoo hedduun beekamu. Masjiidni kun biyya Falasxiin magaalaa Al-Quds keessatti argama. Masjiid al-Aqsaan walitti bu'iinsa amantiilee gurguddoo sadan kiristaanummaa, juudiizimii fi islaamummaa ta'ee jira. Kanaaf waa'ee masjiida kanaa beekuun muslimtootaaf barbaachisaadha. Mee masjiid al-Aqsaa gabaabinaan isiniif seenessinaatii qalbiidhaan nu faana bu'a. Masjiid al-Aqsaan magaalaa Al-Quds yookaan Jerusalem keessatti argama. Magaalaan tun muslimtootaaf seenaa guddaa qabdi. Magaalaan tun iddoo dhaloota nabiyyoota hedduuti. Nabi Daawid alayhi salaam fi Nabi Suleymaan alayhi salaam magaalaa tana keessatti dhalatan. Nabi Isaan alayhi salaam ammoo magaalaa tana keessatti ummata barsiisee jira. Rasuulli rahmataa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam halkan gama samii imalan magaalaa tanarraan deeman. Deemsa halkanii saniin nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam Makkaa irraa gara magaalaa tanaa eega dhaqaniin booda achirraa gara samii bahan. Samii irraahis karuma kanaan deebi'anii gara Makkaa dhufan. Kanaaf magaalaan Al-Quds onnee muslimtootaa keessaa bakka guddaa qabdi. Yeroo Rasuulli sallallahu alayhi wasallam lubbuun jiranitti muslimoonni waa'ee Iyyaarusalaam hedduus hin beekan. Waa'ee deeminsa Israa fi Mi'iraajaa yoo taate malee namni magaalaa Al-Quds tanaaf xiyyeeffannaa kennu hin turre. Garuu eega Rasuulli sallallahu alayhi wasallam gama akhiraa godaananiin booda bulchiinsi muslimtootaa babal'ataa deeme. Waraanni Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu ergamee magaalaa Al-Quds eega baneen booda magaalaan tun muslimtootaaf akkaan barbaadamtuu tahaa dhufte. Iddoon masjiid al-Aqsaan jiru ammoo muslimtootaaf daran bakka akkaan barbaachisaa fi wiirtuu barumsaa ta'uu jalqabe. Muslimootaaf qofa osoo hin taane naannoon masjiidni kun irra jiru kiristaanaa fi yahudaafis barbaachisummaa guddaa qaba. Haga har'aattis amantiileen sadan kunneen bakka kanarratti waliigaluu dadhabanii jiran. Eega biyyi Israa'el jedhamtu hundeeffamtee as ammoo sababuma masjiida kanaatiin warraaqsi intifaada jedhamuun beekamu marraa lamaaf dhoohee jira. Iddoon kabaja guddaa qabu kan amantiileen addunyaa gurguddoon sadii irratti wal dhaban kun iddoo akkamiiti? Maaliif amantiileen hundi iddoo kana barbaadu? Gaafilee kanneeniif deebisaa kennuuf booda deebinee seenaa qorachuun barbaachisaadha. Masjiid al-Aqsaa namni jalqaba ijaare Nabi Suleymaani, nageenyi Rabbii isarra haa jiraatuuti. Masjiidni inni ijaare kun yeroo dheeraaf eega akka masjiidaatti tajaajileen booda koloneeffattoonni Roomaa dhufanii naannoo Falasxiin koloneeffatan. Achi booda naannoon kun jeeqamuu jalqabe. Roomaawwan awaama turan. Koloneeffattoonni Roomaa eega aangoo qabataniin booda jiraattota naannoo kanaa hunda cunqursuu itti fufan. Achi booda Yahudoonni magaalaa Al-Quds keessa jiraatan fincila kaasan. Koloneeffattoonni Roomaatis tana sababa godhachuudhaan masjiidicha barbadeessan. Yahudoota magaalattii keessa turanis magaalattii keessa ari'anii baasan. Naannoo masjiidni kun irraa diigamettis balfa garagaraa gatuu jalqaban. Iddoon ibaadaa Rabbiitiif ijaarame kun iddoo balfi itti gatamu ta'uuf dirqame. Bakki kunis irraanfatamee qalbii ummataa keessaa bahe. Eega yeroo dheeraatii booda khaliifaan lammaffaan Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu eega magaalaan Al-Quds harka muslimootaa seentee booda gama magaalattii deeme. Kana booda hoggantoota magaalattii bira dhaqee mee iddoo Nabi Daawidii fi Nabi Suleymaan alayhimussalaam Rabbi itti gabbaraa turan bira nageessaa, akkasumas bakka nabiin keenya gara samii ittiin bahan natti mul'isa jedhee gaafate. Bikki itti mul'isan garuu bakka ibaadaan fakkaatu. Balfi naannoo sanitti gatame naannoo san guutumaan guututti balleessee jira. Haa ta'u malee Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu akkasumatti dhiisuun barbaanne. Manni Rabbii haala kanaan miidhamee arguun isatti hin tolle. Karaan salaanni amma salaataa jirru ittiin nuuf dhufe akkana ta'uun isaa hedduu isa naasise.
qiblaan muslimtootaa kan duraanii akkanatti irraanfatamuun garaa isa raase. Kanaaf musliimoota bakka san jiran waliin ta'ee naannoo san qulqulleesse. Kana booda masjiida Al-Aqsaan akka ijaaramu godhe. Naannoon masjiida Al-Aqsaan irratti ijaarame kun Haram Al-Shariif jedhamuun beekama. Naannoon kun magaalaa Al-Quds gara bahaatti kan argamu yoo ta'u, masjiida Al-Aqsaan ammoo gama kibbaa Haram Al-Shariifitti ijaarame. Masjiidni inni ijaarsises wiirtuu barumsaa fi ibaadaa ta'ee tajaajila kennuu eegale. Bara 690 akka lakkoofsa miilaadiyaatti immoo hoogganaa mootummaa Umaawiyyaa kan ture Abdumaalik bin Marwaan naannoo masjiidichaa san bal'isee ijaare. Dabalataan Abdumaalik bin Marwaan masjiida Al-Aqsaa irraa meetira 200 gara kaabaa ol siquun masjiida Sakhraa ijaare. Namoonni hedduun masjiida Al-Aqsaa jechuun isa Abdumaalik ijaare kana sehu. Masjiidni inni ijaarsise kun yeroo hedduu masjiida Al-Aqsaa jedhamaa namatti himama. Inni kun dogongora. Masjiida Al-Aqsaa jechuun isa Umar ibn al-Khattaab ijaarsise yoo ta'u, halluun bantii isaa immoo daalacha. Masjiida Sakhraan kan Abdumaalik bin Marwaan ijaarsise ammoo bantiin isaa halluu bifa warqii qaba. Abdumaalik masjiida kana akka masjiida addaatti hin ijaarsisne. Akkuma qaama masjiida Al-Aqsaatti ijaarsise. Masjiidni inni ijaarsise kunis magaalattiidhaaf bareedina addaa kenne. Magaalaan Al-Qudsiis masjiidicha kanaan beekamti. Bocni masjiidota kanaa rog-sadee kan qabu yoo ta'u, gubbaa isaatti immoo bantii meetira 20 dheeratu kan bifa warqiin hallame qaba. Abdumaalik magaalaa tanaaf akkasuma masjiida kanaaf xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan kunuunsa godhee ture. Mootummaan Umaawiyyaatis ijaarsaaf xiyyeeffannaa guddaa kennaa waan tureef magaalaan Al-Qudsii fi masjiida Al-Aqsaan kunuunsa guddaa argatanii jiru. Mootummaan Umaawiyyaa bara 750tti mohamee mootummaa Abbaasiyyaatiin jijjiirame. Achi booda mootummoonni Abbaasiyyaa magaalaa bulchiinsa isaanii gara magaalaa Baaqdaad jijjiiran. Jarri akka Umaawiyyaadhaa ijaarsaaf xiyyeeffannaa hin kennine. Haala kanaan Al-Qudsii fi Al-Aqsaan kunuunsa duraan argataa turan amma deebi'anii dhaban. Mootummaa Abbaasiyyaarraa xiyyeeffannaa dhabanis masjiidni Al-Aqsaa fi magaalaan Al-Quds ummata muslimaarraa kunuunsa guddaa argatanii jiran. Ummanni muslimaa magaalaa tanaa fi masjiida kana daawwachuudhaaf garas deemuu hin dhiifne. Makkaa fi Madiinatti aansuudhaan bakki musliimoonni heddumminaan walitti qabaman magaalaa tana taate. Haga jaarraa 10ffaattis haalli kun akkasumatti itti fufe. Yeroo kanatti sababa sosochii lafaa magaalaa Al-Quds mudateen masjiidichi xiqqoo miidhamus suphii garagaraa godhamaa fi hagaarraa turuu danda'eeti jira. Kutaa lammaffaa kurfii tanaa insha Allah torbaan daawwadha.